Koomishiniin marii biyyaalessaa ajandaalee ijoo madda walitti bu'iinsaa Itoophiyaanotaa jedhaman adda baasuun biyya waloo lammiileen hundi irratti walii galanii fi jaalalaa fi tokkummaan keessa jiraatan ijaaruuf sadarkaa adda addaatti waltajjii marii ajandaa walitti qabuu kutaalee biyyattiitti gaggeessaa kan ture yoo ta'u, caamsaa 22 irraa eegaluun ammoo dhaabbilee fi waldaalee federaalaa akkasumas qaamolee dhiibbaa uumtotaa ta'an waliin sagantaa ajandaa walitti qabu magaalaa Finfinneetti adeemsisaatii jira. Bakka buutonni dhaabbilee federaalaa fi waldaalee garaagaraa waltajjii ajandaa walitti qabuu kanarratti hirmaachaa jiran yaada isaanii AMN Plus sagalee dhalootaaf kennaniin rakkoolee wal dhibdee ilma namaatiin uumaman marii fi marabbaa ilmaan namaa waliin ta'anii gaggeessaniin furmaata argataa jedhan. Kanaaf mariin biyyoolessaa sadarkaa Itoophiyaatti waggoota 3 dura eegalame karaa murteessaa ta'uu dubbataniiru. Rakkoo rabbirraa nutti dhufe hin jiru. Gardarbees rakkoo yaadama ilma namaarraa dhufetu rakkoo biyyaa ta'aa jira. Rakkoo yaadama ilma namaarraa dhufe kan ammoo yaadama ilma namaatiin fala kaa'uu qabna. Amalli marii biyyoolessaas maal inni madda waldiddaa keenya ta'e jedhee uummanni Itoophiyaa taa'ee mari'atee sabaaf sablammiin taa'ee mari'atee nassi caalaa situ na caalaa otoo hin taane kan koo sirriidha kan kootu sirrii miti otoo hin taane biyyi qabnu biyya tokkodha wanta ta'eef carraan amma uumamee itti deemamaa jiru kun dhugaa dubbachuudhaaf Itoophiyaadhaaf carraa gaarii lammii Itoophiyaatiifis carraa gaarii warra irra jirru qofaaf osoo hin taane warra birootiifis carraa gaariidha jedhanii fudhachuun hin danda'amu. Marii kana irratti yaadni ka'aa jiranii biyya kana hin fayyisanii madaa waggoota dheeraa biyya kana keessa turan fooyyessanii fayyisanii wal amansiisnee wal dhaggeeffannee gara rakkoo furuutti deemnee yaanna. Biyyoota biraatiifis immoo biyyoota akka fakkiitti mari'atanii rakkoo jiraa furanii seenaa kaleessaa sana maranii sigalee irraa barachuu qofatti dhiisanii gara isa taanutti biyyoota caan akka sanaatti fakkii sana caalaa taana kan jedhu abdii qabna jechuudha nuti. Ati nagaa taate ani nagaa dhabee jiraachuu hin dandeenye. Kanaafuu walitti dhufnee mari'annee amantaan akka amantaatti siyaasaan akka siyaasaatti warri uummanni sibiilaa hundu mariidhaan waliin bakka tokko taa'ee hoo mari'ate hoo dubbate hoo walitti dhufe ce'uu dandeenya. Sanii achi garuu odoo hin ce'in karaa irratti hin hafna. የተነሱት ነጥቦች ወደ መፍትሄ ከመጡ Yaadoleen kaan hundi furmaata akka argatan yoo taasifame rakkoon Itoophiyaa dhibbeentaa 100 keessaa yoo xiqqaate dhibbeentaa 50 ni furama jedheen yaada. Kanaaf ammoo namni hundi mana isaatti dhimma biyya isaaf quuqamaan irratti hojjechuu qaban jedha. Adeemsa marii biyyoolessaatiin rakkoon wal dhibdee Itoophiyaa yeroodhaa gara yerootti bifaa fi amala jijjiirrachaa lammiilee fi biyyattii irratti miidhaa geessaa jiran yeroo dhumaaf fala waaraa argatanii nagaa fi tasgabbiin akkasumas badhaadhinni waaraan akka jiraatu taasisuuf lammiileen Itoophiyaa biyya keessaa fi alaa hundi sochii marii biyyoolessaa keessatti hirmaannaa ho'aa taasisuu akka qaban bakka buutonni fi hirmaattonni dhaabbilee fi waldaalee federaalaa waltajjii ajandaa walitti qabuu kanarratti hirmaachaa jiran dhaamaniiru. ለኔ ይጠቅማል ከሚል ሳይሆን ለሀገር ምን ይጠቅማል ያደማ አነ ፈየደ ጀዱ ኦሶ ኢንታኔ ያደማ ብየ ፈየደ ጀዱት ያመኑን ብየ ፈይሳ ኬሳው ፋይዳ ወሎቲፍ ጉዱማ ኢትዮጵያ ሰደርካ ወልተጂ አዱኛት ቲም ቤከምቱት ደቢሱፍ ሐዋስኒ ዋን ራይገሙ ጎቹ ቀባ ዳንዲን አዱኛን ስትረኮ ይከት ኢትዮጵያን ስረኮትን ይከቹ ደንዴሱ ዳንዲ መሪ ቢዮሌሳ አመጨራን ኡመሜ ጅሩ ከናል ጨራኩን ጨራ ጉያ ጉያኔ ኡመሙ ሚቲ bara keessatti kan uumamuudha. Dhaloota kana jala darbuun irra hin jiraatu. Dhaloonni kun sadarkaa kamirrayyuu kan jiru itti dhimma bahuu qaba. Namni biyya hin qabne paaspoortii hin qabu. Namni biyya hin qabne seenaa hin qabu. Uma tokko hin qabu. Gammachuus hin qabu. Nama biyya qabu han gammachuus qabu. Nama gosa qabu han gammachuus qabu. Kanaafuu hoo biyyi jiraatte jiraannaa biyyattii tana haa ceesisnu.